reediyoo Warra Wangeelaati. Reediyoon Warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiiloo heerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiiloo heerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo Warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan Waaqayyoo isiniif baay'atu. Raadiyoon Warra Wangeelaa sagantaa ishee sanbadduraa har'aa qabatte kunoo dhiyaatteetti. Guyyaa 9 fuuldura gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'a mo'ee erga keebooda guyyaa 40 halkan 40 jiraataa ta'uusaa karaa hin mamsiifne erga agarsiisee booda gara Waaqaatti ol ba'uusaa yaadanne. Kun ta'ee guyyaa 10 booda jechuunis erga du'aa kee guyyaa isaa 50ffaatti jechuudha. Akkuma abdachiisetti Hafuurri Qulqulluun humna guddaadhaan ergamoota warra tokkummaatiin isa eeggachaa turan irratti guyyaan ni dhufedha. Guyyaan kun peenxeqoosxee yookaanis immoo guyyaa 50ffaa jedhamuudhaan beekama. Ayyaanni peenxeqoosxee kun sanbata guddaa borii waldootii kiristaanaa keenya keessatti ayyaaneffama. Guyyaa peenxeqoosxee kanatti gaafa Hafuurri Qulqulluun ergamoota irratti humna guddaadhaan bu'u waan gurguddaa baay'eetu ta'e. Ergamootni humnaaf ija jabina guddaa argatanii afaanota garaagaraa dubbachuu jalqabanii achi ba'anis wangeela lallabani. Phexros gadi ba'ee humnaaf aangoodhaan wangeela gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos namoota hedduutti labse. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irraa akka barreeffamee jirutti Phexros akkana jedhe. Isin yaa warra Yihuudootaa warri Yerusaalem jiraattanis hundinuu mee hubadhaa dubbiin koo isiniif haa galu. Jarreen kun kan machaan isinitti hin fakkaatin amma ganama yeroonis sa'aatii 3ffaadha. Inni asitti ta'e kun garuu waan Waaqayyo afaan raajicha Yoo'eeliin dubbateedha. Guyyaa gara dhumaatti akkasin ta'a jedha Waaqayyo. Foon qabeessa hundumaaf hafuura koo nan kenna. Ilmaan keessaniif intaloonni keessan raajiin dubbatu. Dargaggoonni keessanis mul'atan argu. Maanguddoonni keessanis abjuu hin abjootu. Eeyyee guyyoota sanatti hojjetoota koo warra dhiiraaf dubartootaaf hafuura koo nan kenna. Raajiis hin dubbatu. Wanta dinqisiisaa ol waaqarra, milikitas gad lafarra, dhiigaaf ibidda, aara lafa gurraachessus nan argisiisa. Guyyaan gooftaa inni guddaaniif dinqisiisaan utuu hin dhufin, aduun dukkanatti, jiinnis dhiigatti hin geeddaramti. Maqaa gooftaa kan waamatu hundinuu immoo hin oola jedhe. Isin yaa warra Israa'el dubbii kana dhaggeeffadhaa. Waaqayyo harka Yesuus nama Naazreetiin hojii aangoo isaa dinqisiisaaf milikita garaagaraa kan isin beektan isin gidduutti hojjechuu isaatiin fudhatamaa isa godhe. Namni kun akka Waaqayyo dur murtoo godhetti akka yaada isaattis dabarfamee kenname. Isin immoo harka warra seera Waaqayyoo hin eeginiitiin mukarratti fanniftanii isa ajjeeftan. Waaqayyo garuu hidhaa du'aatti hiike. Inni harka du'aa jalatti qabamee turuu waan hin dandeenyeef du'aa isa kaase. Daawit waa'ee isaatiif yeroo hundumaa goofticha fuula koo durattan ilaala. Akka ani hin sochooneefis inni gara mirga koo jira. Kanaaf garaan koo gammadee arrabni koos in ililcha. Foon koos abdii keessa hin buufata. Lubbuu koo iddoo warra du'aniitti hin dhiiftu. Dhuunfaa keessa tortoratti dabarsitee hin kennitu. Karaa gara jireenyaatti geessus na barsiifteta. Anaa wajjin jiraachuu keetiin garaa koo gammachuudhaan hin guuttaan jedha. Yaa obboloota waa'ee Daawit abaabilii keenyaa mul'inatti isinitti himuu nan jaalladha. Inni du'eera, awwaalameeras. Awwaalli isaas hamma har'aatti iyyuu nu bira jira. Inni raajii ture. Waaqayyo sanyii isaa keessaa tokko teessoo mootummaa isaa irra akka teessisuuf kakuudhaan akka isa abdachiise hin beeke.
Kanaaf duraan dursee argee waa'ee du'aa ka'uu Kiristoosiif inni iddoo warra du'aniitti hin dhiifamne foon isaas tottoratti hin kennamne jedhee raajii dubbate. Yesuus kana Waaqayyo du'aa kaaseera. Nus hundumti keenya isa kanaaf dhuga baatuudha. Inni gara mirga Waaqayyo Abbaatti ol fudhatamee hafuura qulqulluus abdachiifamee ture Abbaa biraa fuudhee erge. Kan isin amma argitaniif dhageessan kun isa. Daawit ofii isaa gara Waaqatti ol hin baane. Haa ta'u iyyuu malee Gooftichi gooftaa kootiin gara mirga koo taa'i, diinota kee ejjeta miilla kee hamman siif godhutti jedhee dubbateera. Egaa Waaqayyo Yesuus isa isin mukarratti fanniftan kana gooftaadhaaf Masiihii akka godhe Israa'eloonni hundinuu otuu hin mamin haa beekan. Namootni kana dhaga'an garaan isaanii hin tarsee jedha sagaleen Waaqayyo. Akka fayyinuuf maal goonure jedhaniitu gaaffii dhiyeessan. Phexrosis yaada garaa isaanii geeddarachuudhaan dhiifamuu cubbuu akka argatan maqaa Yesuus Kiristoositti cuubamuun akka isaaniif ta'u isaanitti hime. Namootni 3,000 ta'anis akkuma Phexros isaanitti hime gochuudhaan gooftaa fudhatan. Waldaan kiristaanaa guyyaa gaafa kanaa dhalatte. Kanaaf guyyaan kun guyyaa dhaloota waldaa kiristaanaa jedhameetu beekama. Egaa akkuma namoota guyyaa sana Yerusaalem keessatti walitti qabamanii dubbii Phexros dubbate yeroo jalqabaaf dhagaan sana har'as ergaa kana yeroo jalqabaaf namootni dhageessan. Akkuma jara sana egaa maal goonure jechaa kan jirtan yoo jiraattan deebii Phexros waggaa 2000 fuuldura hafuura qulqulluutiin guutame namoota bakka sana turanitti inni dubbate har'as isiniif hin hojjeta. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa cubbuun keessan akka isiniif dhiisamuuf maqaa Yesuus Kiristoositti immoo cuubamaa dhaaltuu mootummaa isaatii hin taatu.
Najiduka Wangeelaa keenya keessatti dhaalee lafa keenya eenyuudhaa mataa dursaa. Warra Wangeelaatti sagantaan keenya itti fufama. Meetirbaandii 19 yookaan immoo kiilooheerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 7 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, like nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Guyyaan borii karaa tokko guyyaa dhalootaa waldaa kiristaanaa waliigalaa yeroo ta'u, as magaalaa Oslo keessatti immoo waggaa 20ffaa hundaa'uu waldaa Oromoo Warra Wangeelaa Oslo guyyaan itti ayyaaneffamudha. Sagantaa kana ilaallatu tokkos qopheessineerra. Robsan waliin tura. Sagaleen Waaqayyoo dubbatu hojii ergamootaa boqonnaa 2 akkuma amma dhagaa turre yeroo Hafuurri Qulqulluun humna guddaadhaan ergamoota irratti dhufe hundumti isaanii afaanota garagaraa akka isaan dubbatan agarra. Mana tokko keessa warra taa'anii turan irratti Hafuura Qulqulluun dhufe isaanis afaan garagaraa dubbatan. Bakkee sana keessa magaalaa Yerusaalem keessa immoo ayyaana guyyaa 50ffaa kabajuudhaaf kan dhufan namoota afaanota garagaraa dubbatan biyyoota garagaraa irraa kan dhufan saba hedduutu bakkee sana ture. Namootni Hafuura Qulqulluudhaan guutaman kun gadi ba'anii afaan Hafuurri Qulqulluun isaanii kenneen yeroo isaan wangeela labsuu jalqaban namootni ala turan kun baay'ee raajeffatan. Namoota biyya garagaraa 15 ol ta'antu dhufanii naannoo sana turani kan afaanota garagaraa dubbatan dinqii Hafuurri Qulqulluun godheen afaan mataa isaaniitiin wangeela kana yeroo jalqabaatiif dhaga'an. Afaan isaaniitiin waan dhaga'aniif isaanii galee waan isaaniif galeef immoo hin amanan. Gaafuma sana waldaan isheen jalqabaa hundoofte jechuudha. Hubadhaa akka namni hundi afaan isaatiin Waaqayyoon waaqeffatu dubbii Waaqayyoos dhaga'u fedhii Waaqayyooti. Kanumaan immoo kan wal fakkaatu bara 517 waggaa 500 fuuldura seenaa tokkotu ta'e. Afaan Ingiliffaatiin Church Reformation jedhamuudhaan kan beekamu haaromfama guddaatu
waldaa kiristaanaa keessatti ta'e. Kunis dhaloota waldaa Pirootestaantiitiif sababa ta'e. Geeddarumsa gurguddaa Riiformeeshiniin kun argamsiise keessaa inni tokko afaan Laatiiniitiin qofa inni ture wangeelli afaan saba hundumaatti labsamuu jalqabuusaati. Macaafa qulqulluun afaanota hundumaatti hiikamuu jalqabe. Kun akka ayyaana guddaatti waldootii Pirootestaantii keessatti Jaanuwaarii 1 bara 2017 kaasee hamma Deseembar 1tti guutummaa waggaa kanaa yaadatamaa jira, kabajamaa jira. Egaa gara seenaa hundeeffamuu waldaa Oromoo Warra Wangeelaa Oslootti immoo yeroo dhufnu barrisaa bara 1997 waggaa 20 har'aa ta'uusaati. Baqataan Oromoo lakkoofsaan muraasa ta'e bara 1970mootaaf bara 1980mootaa kaasee gara biyya kanaa kan dhufaa ture si'a ta'u walakkeessaaf gara xumura bara 1990 keessa garuu lakkoofsi baqattoota Oromoo biyya kana keessa jiraatan heddummachaa dhufe. Oromootni kun mijata jiruuf jireenya akkasumas immoo namaan waliin yaafachaa gara magaalaa guddittii Noorweey Oslootti godaanuu jalqaban. Yaadi magaalaa guddittii Noorweey Oslo keessatti walitti dhufanii afaan Oromootiin Waaqayyoo waaqeffachuu bara 1996 kaasee namoota keessa buluu jalqabe. Barri kun biyya keenya keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti yerootti amantootni Oromoo afaan Oromootiin Waaqayyoon waaqeffachuudhaaf waldaansoo jabaa itti qabaa turan ture. Utuu dubbannu qabsoon kun hamma guyyaa har'aatti illee kan itti fufee jiru si'a ta'u akkuma hundi keessa yaadattan rakkina guddaa waldaa Inxooxxoo keessa jiru kanaan wal qabatee sagantaa keenya keessatti bara darbe keenya dhiyeessinee turre. Oromootni waldaa Makaana Yesuus Gullalleegaa afaan Oromootiin sababa waaqeffachuu jalqabuu isaaniitiif qofa duulli guddaan yeroo irratti duulame ture. Egaa amantootni biyya keessaa haala akkasii keessaa yeroo turanitti ture as biyya baqaa keessatti yaadni afaan ofiitiin Waaqayyoon waaqeffachuu kan inni jalqabe. Yaada kana akkasumas hinaaffaa mana Waaqayyootiin guutamuudhaan namootni 3-4 caalle mana jireenyaa namaatti waliin kadhachuudhaan akkasitti jalqabe. Yeroo muraasa booda lakkoofsi namoota walitti qabamanii kun gara nama 8 yeroo ta'u bakka barbaaduudhaan iddoo tokkotti wal ga'uu jalqaban. Isa booddees suuta yeroodhaa gara yerootti lakkoofsi namootaa dabalaa dhufe. Oromootni waldaa dhaqanii hin beennellee gara walitti qabama kanaa dhufuudhaan lallaba lafa sanatti ta'u yeroo dhaggeeffatan afaan Oromootiin akkasitti waaqeffachuunis ni danda'ama jedhanii akka raajeffatan jalqabaa kaasanii waldaa kana duukaa kan turaniif ammas duukaa kan jiran adde Maartaa Maatiyos ammayyuu ni yaadatu. Walitti qabamni kun hamma bara 2003tti bakka tokko bakka biraatti godaanaa iddoo tokko yeroo mijachuu didu iddoo biraatti immoo walitti qabamanii akkasitti Waaqayyoo waaqeffachaa eega jiranuu booda bakka amma jiran naannoo Nuurberg jedhamutti bara 2003 waaqeffachuu jalqaban. Bara sana keessas yeroo jalqabaatiif waldattiin nama dhaabbataatti ishee tajaajilu waammachuu dandeesse. Seera mataa isheetii baafatte. Biyya Noorweey keessattis seera qabeettii taatee galmoofte. Bara 2005 luba ofii isheetii kan afaan Oromootiin ishee tajaajilu argachuu isheerraa kan ka'e hojii wangeelaa afaan Oromootiin hojjechuu keessatti bu'aa qabatamaa fiduu jalqabde. Luboota waldaa faranjii kadhachuuf daa'imman cuubsisuudhaaf gara waldaa garagaraa adeemuun hafe daa'imman keenya waldaa kana keessatti kan cuubamuu jalqaban si'a ta'u sirni eebba gaa'ilaa akkuma kana afaan Oromootiin kennamuu akka jalqabee ni beekama. Kana malees barumsa amantii cimsannaa marsaa baay'eetiin amantootaaf kennamuun danda'ameera. Baroota kana hundumaa atuu addaan hin kutiin sanbata wal ga'uudhaan waaqeffannaa gaggeessiti. Ofii isheerraa haftee waldoota biraa kan tajaajilan hojjettoota wangeelaa horteetti. Iddoo aarsaa mana Waaqayyoo kan ho'isan gurmuu faarfattootaaf faarfattoota leexaa qabdi. Faarfattoota dibata faarfannaatiin tajaajilan CD faarfannaa baasanii waldaadhaaf kan gumaachan faarfattoota horteetti. Dargaggoota ogummaadhaaf namusaan guutan kan waldaarra darbanii hawaasaaf
achiis biyya isaaniitiif kan bu'aa buusan amantoota hawaasa isaanii jaallatan lammii isaaniitiif immoo quuqaman horuu dandeesseetti. Waldaan kun daa'imman afaan Oromootiin sagalee Waaqayyoo barachaa eenyummaa isaanii utuu hin dagatiin hamma danda'ametti aadaa isaaniituun gadhiisiin sodaa Waaqayyootiin guddisu hojii koo isa guddaa jettee irratti hojjettaa jirti. Egaa bara 1997 walitti qabama namoota afuriitiin kan jalqabde waldaan Oromoo warra Wangeelaa Oslo har'a akka galmeen ishee agarsiisutti miseensota 204 akka qabdu beekuun danda'ameera. Yeroodhaa gara yerootti namootni cuuphaadhaan miseensa waldattii ta'uudhaan maatii Waaqayyootti kan dabalaman si'a ta'u cuuphaadhaan kan waldaa kanatti dabalamaa jiran lammiiwwan biyyoota garagaraallee ni dabalata. Fakkeenyaaf ji'a darbe keessaa obboleessi dhalataa biyya Hindii tokko amantii Siik jedhamu hordofaa kan ture gooftaa fudhatee waldaa kana keessatti amantii cimfannaa eega baratee booda saba kana fuulduratti maqaa abbaa kan ilmaaf kan hafuura qulqulluutiin cuuphame duuka buutuu Kiristoos ta'eera. Isa kanaaf Waaqayyoof galanna ta'u. Hojii waldaa kiristaanaa kamiyyuu keessaa isa guddaa kan ta'e sagalee Waaqayyootiin amantoota ishee sooruu biratti waldaan kiristaanaa kun saba keenyaaf bu'aa gurguddaa buusteetti jechuun ni danda'ama. Akkuma beekamu waldaan Oromoo warra Wangeelaa Oslo lafa namni afaan isaatiin waaqa isaatti waaqeffatu, lafa ijoolleen keenya sagalee Waaqayyoo afaan Oromootiin dhagaa guddattu, lafatti Oromoon Oromoo argu, lafatti namni dhufee fooninis hafuuraanis aara galfatu taateetti. Kana malees waldaan kiristaanaa isa sagalee hin qabneef sagalee taate isa dadhabaa bira dhaabbatti. Mirga dhala namaaf hamma humni ishee dandeetti hin falmiti. Isa rakkataa bira dhaabbatti, isa beela'aan nyaachifti, isa daarettis hin uffisti. Gochaa ishee kan ammoo waggoota darban keessaa qabatamaan agarsiisteetti. Yeroo sabni keenya mirga Waaqayyo uumamaan isaaf kennetti fayyadamuudhaan hiriira nagaa baanaan mootummaan abbaarre rasaasa irratti roobse waldaan kun dhuunfaa isheetti akkasumas immoo karaa tokkummaa waldootii Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaa bakka garaagaraa qaratti iyyachuudhaan rakkina hammaataa kana akka addunyaan beeku taasifteetti. Horii walitti buustee gargaaruudhaan bira dhaabbatteetti. Waldaa keessatti yeroo garaagaraatti soomaaf sagada labsuudhaan dhimma saba keenyaa kana fuuldura Waaqayyoo kaa'aa turteetti. Kana malees akka qaama hawaasa Oromoo Oslootti Oromoota naannoo kana jiranii wajjin hiriira nagaa ba'uudhaan rakkina saba isheetiif sagalee ishee dhageessisti. Waldaan kun biyya keenyaa bakka garaagaraatti hojii wangeelaa keessatti qooda fudhatti hanga humni ishee eeyyametti immoo gargaarsa gooti. Keessumaa naannoo Shawaa Bahaatti kan argaman daa'imman abbaa fi haadha hin qabne gargaartee guddisuudhaaf piroojeektii qopheeffattee sochii gootee turte. Sababa hidhannii waldattii biyya keessaa jalaa laafeef piroojeektii kana itti fufuun rakkisaa ta'ee yoo argameyyuu yaadni isaa ammayyuu jira. Naannoodhuma sanatti immoo hojjetaa wangeelaa qatartee hojii wangeelaatti waamte bal'ifattee yeroo isheen itti hojjetaa turtes tureera. Sabni keenya afaan isaatiin Waaqayyoon waaqessuun mirga isaa ta'uusaa jabeessitee waan amantuuf waldootii afaan Oromoo biyya keessaa hamma humni ishee eeyyametti gargaaraa turteetti. Keessumaa waldaan afaan Oromoo Gullallee waldaa keessatti Waaqayyoon waaqeffatu keessaa dhiibamee ba'eef bakka sagadaa ijaaruu keessatti gargaarsa maallaqaa gooteetti. Kana malees waldootii keenya rakkina wal fakkaataa qaban bira hamma humni ishee eeyyametti bira dhaabbachaa turteetti. Kun gara fuulduraattis akkatti fufu beekuun danda'ameera. Mul'ata ishee gara fuulduraa ilaalchisee waldaan kun yeroo hundaa mul'atni ishee waan tokko ta'e dubbatti. Waamicha itti Waaqayyo ishee waame fiixaan baasuudha. Waamichatti Waaqayyo ishee waame immoo mootummaa Waaqayyoo babal'isuudha, wangeela fayyinaa labsuudha. Kanaan wal qabatee garuu afaan Oromoof eenyummaa saba Oromoo dhaloota gidduutti akka inni eegamuuf akkaataa ergaa isheetii wajjin waliif galuun ammayyuu tattaaffii gochuu ishee itti fufti. Dubbii Waaqayyoo irratti hundaa'uudhaan hiyyeessotaaf dadhaboota bira ni dhaabbatti, nagaaf qajeelummaafis falmuu ishee itti fufti. Akkuma seera ittiin bulmaataa isheerra kaa'amee jiru waldattiin kun karaa danda'ameen beektota Oromoo ogummaa adda addaa qaban kurfaa'anii waldaa sabaaf biyya isaaniitiif bu'aa akka buusaniif ni jajjabeessiti. Egaa reediyoon warra Wangeelaa waggoottan 20 darban bu'aa ba'ii baay'ee dandamattee
tokkummaan jabaattee dhaabbachuu ishee keessatti gargaarsi waaqayyoo guddaa waan ta'eef reediyoon warra wangeelaa waa'ee waldaa kanaaf waaqayyoon ni galateeffata. Amantoota waldattiitiin immoo baga gammaddan bagattiin isin ga'e jechuu barbaaddi. Waaqayyo waldaasaa haa eebbisu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww.tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa. Yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin